jechi sunna keessa bahu waan itti gaabbee jiruuf hawaasa bal'aa kana taa'ee osoo hin taane dhaabbadhee dhiifama gaafachuu barbaada. Ammootu dhiifamni gootummaa fi hayyummaa ta'uu waan itti amaneef malee injifatamuu sodaachuu waan jedhu sun akka nageessa hin jirre amanuu danda'uu qabdanii. Hawaasa koo bal'aa ummata sikkoo fi mandoo keessattuu ummata sikkoo fi mandoo ummanni arsiin ani akka arsii tokkotti arsii warqii ta'utti amana. Shamarri arsillee shamarran keessattuu kabajaan jaalala qabdan adaba qabdan adabni keessan sun akka jiru sirritti waan beekuuf duraanis waan beekuuf gaafa haasawsanillee haasaan sun isiniin ilaallatu garuu waan isinitti fakkaateef ani mootu dhugaa keessan isiniif galchee hawaasa koo bal'aa ummata arsii shamara ta'ee dhiira ta'ee dhiifama isin gaafadhee jira. Dhiifama wanti caalee jiru dhiifamni gootummaadha. Dhiifama guddaa naaf godha hawaasa kiyya. Namoota na dogongorsiisan ammallee dogongora isaanii jalaa hafee jira. An akka nama dhuunfaa tokkotti kan ammoo kan godhuuf hawaasa na jaalatu hawaasa na kabaju gammachiisuudhaaf wanti hawaasa ofii gammachiisuu caalaa nama gammachiisu hin jiru. Maaliif jennaan hawaasni bal'aan Oromoo maal jedhee mammaaka. Shamarri arsii warqii dhawoo jedhan fakkeessaa fi miti dhugaadha. Irra deebi'ee dubbataa jiru. Yeroo lama sadi jecha kan irra deebi'eera. Ka sobaatii miti ka dhugaati. Akka isaan warqii ta'anii guddatan haati bar hin beekna ollaa qabna maatii qabna. Shamara haftuu tana bar haati yoo tumte ol jettee ija keessa laaltu bar shamara. Imimmaan xuruurataa biraa deemte haadhasii biraa. Imimmaan xuruurataa biraa deemte deebiitti hin deebistu haadhatti. Akka gabraatitti hojjettiin malee akka ilmootitti miti. Ganama buutee bishaan waraabdee uffata miicitee nyaata dalagdee dhoqqee hartee achi uffata ofii godhattee achi mana barumsaa deemtee osoo yuunifoormii ofii galtee mana barumsaatii hin baafatiin osoo dalagdu sa'aatiin hirribaa itti ga'a. Shamarri arsiitan nu beeynu isiisan. Har'a miidiyaa irra tetteellee obboleessa ofii qaama ofii diinomsiteetiin miidiyaa kanarratti waan biraa jettu isiin suni. Taman tiktokiiti malee taarsiitii miti isiin sun. Isiin ta tiktokiiti malee taarsiitii miti. Taarsiita nu beeynu ta'an akka amma isiniin jedheetan. Ta'an warqi jedhallee isiisan. Kanaaf kana ergaan ani isinii qabu rabbiin hamtuu akka ammaa gidduu keessanitti gidduu keenyatti hin deebisini waan isin wal nyaachisaa waan wal isin wal laalchisaa rabbiin isinirraa haa qabu. Walumaa gala. Hello. Hello. Wabi. Abet. Nagada. Ala. Kami. Banati baay'ee na kafee jiraarra. Maal. Bakka hedduu natti dhagahamee jira dhugaa. Maal jechuudha maal taate maa inni? Gurbaa tokkoon jaalladha ture beekta ija kan arguun barbaadu naan jedhe. Maa akka jedhiin katiisas mushkila maa ati jegee arguun barbaadu dini. Akkamittiin akkas jedhaan ani koo baay'een jaalladha amma bara kina qopheeffadheen jira dhugumoo dhiisu. Situ addunyaa koo ta'e jechuudha. Hin qoostamu maal taate hin qalladdamu? Maa oobiyaan nan qoosaara. Maaliin qoosa bu'a? Baay'ee kaffaameera. Tarkaanfii akkanaa biratti fudhachuun gorobsinatti haayi. Dhiirri bara lafa guutu jira. Ishee ati na fuutaa? Rakkoon qabu waa'ee gorobsii dhuguu keessaa baay'atee itti mari'annaati nama si fuudhuun dhabuu yoon si fuunes. Saanoonni na fuudhu baatee akka na fuutu barbaada. Ofiin ajjeesin hundaaf ofiin ajjeesin inni boqonnaa lamiiti ofiin ajjeesinatti. Jaarti lammataa illee sii ta'an rakkoon qabu. Gaafa si fuudhin waan hin fuudhin ammallee gaafa hin fuudhin teessaa ammasitti. Laan taa'uun barbaadu amma heeruun barbaadu. Bakka nama si fuudhin atu sitti bidaa falaa taatee uffatte. Nama na fuudhuun barbaadu akka na fuutu fedha na fuutamoo dhuguu natti. Maaliif dudda gaa yoo maa duddi maal argatta qoy waa tokko duudha gaddi. Duudha amnani. Kala sin fuudha nan jedhin nugu ishee. Sin fuudha nan jedhin nugu. Warri jalaa biraa qabu harargee arsiin jimmaan qabu. Kutaa kanneen sadiinuu yoo horachuun isaa waan takka. Uummata kanaafuu uummata jasaa ooluun isaa.
Ila dan. Wal gargara. Wala. Ummata kan ini ho jasa all ni sawa ta this is surprise. Guys. Ada waktu tapi kalau ini tadi tapi kalau hari ini tidak. Ia nak ada sikit bantu tu kah? Tahu kalau masan. Yo kawatan da bida yo da sikit yo kan bantu tak boleh cari. Yo gurba dia ada yo nanti suara. Kuma galchu ni ma ida wapan ya dirgo so sakkan go ya ko miliyan ni galabar ya speak en wallahi har ka surre ke sabaka tawaye ni ra ka saya tu duga kabdani bakabiro kalila ko. Kun Ya para to. ya cerita cerita tu. Ya kita awal. Sena na daladder tiwar guya to kobar sena sin na daladder to betta. Ma fi dalai. Ruhi da bar shi. Naka tanzia da wallahi. Atu insule to como sol te tarik irafira tandulom kani. Heru mach. Kami bunumar goda na dira male rakire sene ta korbesa ti re etingal chunuma goda nan. Jireng kenna to yu dabbarre jiran. Wallahi. Talile ko nero min irbu go ta tanya no wada gal mangen. Liuya ke apa berhasil apa? Wada warro so nero min jare tin guyan isa to morami adunya rade me gal mangen na. Namota me ka tiro so guya ka tahine wai heru ma hiyadin da dute dem de se warra sanni sena warra sanni haro so kam da. Kakayoni sai gara silence shi kan mai takawa wata kake ne ta mai abin cikin nan ne mara ba kan Duke ta jira hada fate oi miskin na ko wallahi rabbin biya mora singo de hati fate tumbar chiste nyarti bar miskin nan biya raba tanni da bi ba ta singo de kai huwa sabne orji ta yettu dem kai shaytan ni se haga kabatu dem ligi doftu asli rabbi yadi ala fate lagi na kabatu berri ma te rabbi yadati iya de mara tare mai mal goda kabatat mira kana digal jaka guys hundi ga sabtabis kenen goda kuma sadiga lugam na kuma sadi indam kuma wanno miti yan kabu no ta subhanallah rabbi wata katin be ko alhamdulillah ungkam masalam ta jamak iban ko para gay bale biya ko tu bale ti awala ko kitti amin bala rabbi tabu wat abaram tu amin idan warabi bala tabu subala biya ko su wasakna dinak amin tapi orang udah kena dapat tak pada pintu saya ada kan tapi orang udah kena ijolle dia tahu ijolle di sana kita tahu dah wallahi indah situ soal lezi arab Allah dugaan badin kan kau tiri famana ko dah wae mira kesa single cuda